dhugame nyaannu fatara dhufte nyaadhume ittiin jira bar biroo kiyya akka ajaa'ibaa maashaallah akka ajaa'ibaatti nyaa'u jira bar nyaadhu atis meena nyaachatuma gaamee biran taa'ini nyaachatuma nyaachatuma ittiin jira akka ajaa'ibaatti moo akka ajaa'ibaatti sabiroo kiyyaan san hin jenne eda maaltuutuun mana kee keessa akka nama makiinaa oofuutti harraja awoo ati yoo michi dhufte jaartiitiyyaan makiinaa oofaa bar halkan makiinaa oofti ay boobaasa qabdammoo makiinaa akkamita jaartiinti halkan mana keessa ooftutun takkasi karajat laal an guyyaa baajaaj seeneetiin baajaaj koree qarqar baajaaj godhaa oolee galgala waaniin galtee guyyaa baajaaj qarqar godhaa oole saniin dalageefit hoggaan ammana gale isiinis waa'een an guyyaa dalagaa oole saniin shiishaa fuutee kor godhaa bulti nu lachuutu shifeeraa jechuudha. Holkoloo jireenyi fuula si gaggara gale ka jaartiin tee tadhiyoo tana mana wadaajaa teessee achii kanatti shiilchoo nyaattu saniimi ka wadaanyi bar ka intal namaa waasiin ja'a naman qaanfattu nama joon calumeettee nyaatti. Namni waan fadhe aanaan jiru garummaan narraa achi dukaa jiru ka jettichi jaartiin tee saniimi bismillaahi Itoophiyaa kuffiftan isan. Tanaan jaami shifeera lama nu lachuutu isiinis shifeera anis shifeera an guyyaan shifeera isiinis galgala shifeera nu lachuutu shifeera.